dhaloonni keessattuu dakaatuuf dhaloonni bu'uura ba'uu jennu kun barnoota idilee duraa akka argatu gochuudha. Dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa hin kakkabu gochuudha. Dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa hiikuu qofa osoo hin taane daa'imman kun sammuu isaanii dagaagee akka guddatan, nyaata madaalawaa akka qabaatan, iddoo turtii, iddoo taphaa akka qabaatan, sammuu gabbatee akka qabaatan xiyyeeffatanii hojjetamaa jiru. Dhaloota amma jiru kana caalu akka qophaa'u xiyyeeffatanii hojjetamaa jiru. Qorqalbiin biizinasii saba keenya keessa amma yoonaa jiruu fi sabni keenya dinagdeedhaan ce'uudhaaf kan isa barbaachisu waliin jiru. Kanaafuu daa'imman kutaa tokkorraa kaasanii dhaweessummaa yookaan interpreneurship akka baratan, kid interpreneurship akka baratan godhamaa jira. Dinagdee dhaloota dinagdeedhaan yaadu dataa jalqabnee uumaa jira. Amma barnoota keenya irratti kan kutaa olii jiran bultii addaa irratti bu'aawwan tokko tokko akka argamaa jiru dhugaadha. Garuu dakaa waan hamaatu dhufaa jira. Amma warri isuma xixiqqaa argan kanaan kan warri wajjin tokko tokko jiru. Galaana hamaa dakaa jallisnee fidaa jiru. Galaana hiyyummaa Oromiyaa irraa fuudhee balleessu. Galaana dubartoofummaa Oromiyaa irraa balleessu. Galaana badhaadhina hunda galeessa ta'e sadarkaa maatii Oromiyaa keessatti dhugoomsu. Galaana biizinasii fi investimentiin akka bal'atu godhu. Galaana ogummaa qabaatee ogummaa ga'umsa qabu horatee ogummaa sanii dhaloota sadarkaa olaanaatti ceesisu. Sanatu dakaa qophaa'ee jira. Barataa miiliyoona 12.5 Oromiyaa keessatti amma barachaa jiru. Jijjiiramni kun kana godhe. Barattoonni keenya kanaan qofa osoo hin taane immoo aadaa fi duudhaa isaaniitiin akka guddatan sirni barnootaa keessatti gadaan sirna barnootaa akka ta'u kan taasisan. Gadaa kan ittiin haasofnu, kan ittiin dubbannu osoo hin taane kan ittiin jiraannu akka ta'u, kan ittiin guddannu akka ta'u. Safuun Oromummaa Oromoo safuu akkanaa qaba jedhamee kan haasa'amu osoo hin taane daa'imman keenya kan ittiin guddatan akka ta'uuf safuun barnoonni safuu kutaa tokkorraa kaasee sirna barnootaa keenya keessatti qabamee kennamaa jira. Kanaaf dhaloonni dakaa dhufu kun dhaloota sirna gadaa, dhaloota ijoollee gadaadhaan yaaddu, ijoollee safuudhaan guddatu, ijoollee immoo qorqalbii biizinasii qabdu, rakkoo argitu hunda biizinasiitti jijjiirtu, dhaweessummaadhaan gabbattu, dhaloota harki isaa hiikan, ogummaa qabu. Kanarra darbee immoo dhaloota teekinooloojii jilbeeffachiisu. Kana kan qopheessaa jiru. Kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiru. Shaggar Institute of Technology keessatti kana kan godhamaa jiru. Barnoota tokko sadarkaa Afrikaatti kennamaa hin jirreen achi keessatti kennamaa kan jiran. Namoota ga'umsa qaban addunyaa biraarraa lammiilee biyya keenyaa dammaqsuudhaan fiduudha.